Gaddoota nama qulqulleessan sadan. Gaddoonni nama miidhan akkuma jiran, gaddoonni nama qulqulleessan toora gammachuu haaraatti kan nu ce'isan ni jiru. Gaddi barbaachisaa akka hin taane, yeroo hundumaa Waaqayyootti akka gammaduu qabnu macaafni qulqulluun ni dubbata. Maaliif yoo jenne, gaddoonni tokko tokko nu miidhuu darbanii ijaa ba'umsaaf nu kakaasu. Ajaja Waaqayyoo diignee bakka hin barbaachisnetti akka kufnu waan nu taasisaniidha. Gaddi akkamitti nama qulqulleessa? Gaddi akkamitti sammuu nama qulqulleessuu danda'a jechuun keessan hin hafu. Gaddoonni nama qulqulleessan yookiis gammachuu haaraa namaaf kennan ni jiru. Isaanis akka armaan gadiitti ilaalu. Gaddoonni nama qulqulleessan inni tokko akka Yohaannis du'a gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadachaa gadduu. Qulqulluu Yohaannis duuka bu'aan jaalalleen gooftaa hanga fannootti kan isa hordofu. Dhiphoo gidiraa Waaqayyo waa'ee cubbuu keenyaaf daddarbaa Ayhuudoonni isa agarsiisan fannootti isa dhisanii isa dhiphisan du'a gooftaa isaa yaadachaa erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee booda odolaa fi ximootti waggaa 70 jiraate hundumaa keessatti hanga fuulli isaa gurraachuutti du'a gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'a gooftaa isaa yaadachaa jiraate. Kanaanis Fiqura Egzii jedhamee Yohaannis hanga har'aa akkuma Eeliyaas fa'a fooniin osoo hin du'in biyya jiraattotaatti tolfameera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 23. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 28. Egaa nus waa'ee gooftaa keenyaa yaadachaa yoo gaddine, lapheen keenya du'a gooftaa keenyaa yaadee yoo cabe ni qulqulloofu, ni fayyina. Kabaja haaraattis ni ceena. Du'a nama tokkoof yeroo 3 gaddii jedha. Inni tokkoffaan yeroo lubbuun isaa keessaa baatu, yeroo namni sun boqotu nama sanaaf gaddii jedha. Inni lammaffaan yeroo namni sun mana isaa, maatii isaa, qabeenya isaa, hortee isaa gadhiisee mana isaatii ba'u nama sanaaf akka gadduu qabnu nu akeekkachiisa. Inni sadaffaan yeroo namni sun boolla seenu, yeroo namni sanas biyyoon deebi'u san gaddiif jedha. Kanaaf gaddi guyyaa 3 darbee kiristaanaaf hin barbaachisu yookiis hin eeyyamamu jechuudha. Sababni isaa qulqullichi Daawit sichi anatu gara mucaa koo deema malee inni gara koo hin dhufu akkuma jedha. Nutu gara warra boqotee boqonnaan deema waan ta'eef gadda hamaa gadduun nun fayyadu, nun qulqulleessu, nama sanas hin deebisu jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu fedhii isaa du'aa nu kaasuuf inni duuti hin malleef, inni du'uu hin qabne, du'aa fi jireenyatti inni aangoo qabu nuuf jedhee ulfina isaa dhiisee nuuf jecha dadhabaa ta'e, nuuf jecha hadhooftuu dhuge, nuuf jecha dhiphate, gidiraa argee du'uu isaa yaadachaa yoo gaddine, jaalala isaan yoo cabne, akkuma Yohaannis eebba isaa argan ni qulqulloofu, akkuma Yohaannis jaalallee gooftaa ta'a, akkuma Yohaannis qulqullummaa haaraatti ceenaa jechuudha. Gaddi nama qulqulleessu isa kana. Gaddi nama qulqulleessu ni lammaffaan du'a qulqullootaa yaadachaa gadduu. Du'a qulqullootaa yaadachaa gadduun nama qulqulleessa, nama fayyisa. Ulfina gammachuu jireenya haaraa nama gonfachiisa. Sababni isaas qulqulloonni miidhagina addunyaa kanaa tuffatan, eega isaanii Waaqayyoof jedhanis dhangalaasan, mootummaa Waaqayyoofis du'a dhaawaa obsan, eenyuuf jedhanii Waaqayyoof jedhanii. Isaan hidhamuudhaan mana hidhaatti qoraman, dhagaadhaan reebaman, du'aan ni qoraman, magaaziidhaan baqaqsaman, seefiidhaan ajjeefaman. Du'aan hundumaa dhabanii gidiraa simachaa dhiphachuun kallee hoolaa fi re'ee uffatanii jooran. Addunyaan kun kan isaanii waan hin taaneef tulluurra, holqalqa fi boolla keessa jooran. Ajjeefamuu isaanii, gidiraa isaanii yaadachaa gadduun karaa isaaniirra akka deemne, mootummaa isaan du'a hadhaawaa obsaniif nutis akka gidiraa dhiphina du'a hadhaawaa akka obsinu nu taasisa. Nu qulqulleessaa jechuudha. Kanaaf du'a qulqullootaa yaadachaa gadduun hin nu qulqulleessa, gara Waaqayyoottis hin nu dhiyeessaa jechuudha. Gaddi nama qulqulleessu inni sadaffaan waa'ee cubbuu keenyaa yaadachaa gadduu yookiin boo'u. Cubbuu isaanii yaadachaa boo'anii kan qulqullaa'an baay'een isaanii jiru. Waa'ee yakka daddarbaa, waa'ee Waaqayyoon yakkuu isaaniif gadda cimaa gaddanii boo'icha hadhaawaa boo'anii baay'een qulqullaa'aniiru. Qulqullichi Phexros Waaqayyo gooftaa isaa Yesuus Kiristoosiin dhiphina jalaa ba'uuf, gidiraa jalaa ooluuf ani isa hin beeku jedhee yeroo isa gane sanatti iyya lukkuu sanaa booda jecha Waaqayyo isaan jedhe yaadata. Boo'ichaaf gadda hamaa waa'ee gochaa hamaa raawwate sanaaf gaddee qulqullaa'eera.
fayyee gara waaqa isaatti deebi'e. Akkasuma abbootii hedduun warreen akka Daawit waa'ee cubbuu isaaniif boo'anii gadduu qulqullaa'aniiru, fayyaniiru. Du'aa gara jireenyaa, dhiphinaa gara gammachuutti ce'aniiru. Nus gaddaan nu qulqulleessu gaddine akka qulqulloofnu, waa'ee cubbuu keenyaaf gaddine akka Daawit teessoo ulfina keenyaa dhiisne, laphee cabeen Waaqayyotti yoo boonye ni fayyina, ni qulqulloofna. Waaqayyo gadda hamaa nu miidhee kallattii hamaa irra nu oofu, ijaa bahuu fooniif nu kakaasu nurra dabarsee gaddoota nama qulqulleessan gaddine akka fayyu, akka qulqulloofnu, akka gara isaatti dhiyaannu nu haa gargaaru. Ameen. Gaddoota nama qulqulleessan 3 sagalee gammachuu.